السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا فردوتوتا خينا خمبادي كاباكي بخيسا ولا تيسين ودعوة شاجر تنجين ربي عند خيسين رتو أجرات سنين جتشا زيارة شيكوتا خينا تندينا خنا كم شيني خينا بيا مصري بيا قلنا قلة هرجع بها خيستي علماء خينا غرقودا شيكوتا هنگا تكو زيارة إملا خينا جماعة هرجع لتا اتفو فودان هرجع لتا أنا جرجر قلمسون بدي سامباني أما magaalaa cirootti argamna. Magaalaa ciroo kanatti argamnu gamoo sadaffaa gamoo majlisni dhimma islaamaa godina Harargee lixaa ijaaraa jiru san gubbatti argamna. Majlisni godina Harargee lixaa waan ajaa'iba sitti ta'u jireenya magaalaa kana keessatti fooqii bareedduu kana geessu tana ijaaraa jiraachuun isaanii sirnaan hojjechaa jiraachuu isaanii waan nama mul'isuudha. Hedduu isaan galatoomfanna. Hawaasa islaamaatiif carraaqqii isaan carraaqaa jiran irratti guddaa galatoomaa jennaan. Nulleen dhiya qofaaf osoo hin taane akka baatti hojiin isaan nu hojjetan hojii laaftuudhaa miti. Sheekha keenya kabajamaaf jaalatamaa dura bu'aa dhimma islaamaa godina Harargee lixaa Sheekh Muhammad Abdurrahmaan akkasumas Sheekh keenya Sheekh Jamaal Siiraa ziyaaraa isaaniitiif gara magaalaa tanaa dhufne akka carraa ta'ee Sheekh Muhammad Abdurrahmaan faan walgahiidhaaf gara Finfinnee jiran isaan qofa osoo hin taane sheekota keenya Sheekh Ahmad Sharaffaa Sheekh Ahmad Abroofaa warra ziyaaraadhaaf gara sichi baane mana dhabnee ibduubas deebinee amma Sheekh Muhammad Abdurrahmaan faan arkanne walumaanuu isaan hundarraa bakkanii buutu hanga tokko yeroodhaaf jenneeni sheeyticha kana qabannee isaanii wajjin fooqii isaan as ijaaraa jiran gamoo isaan as ijaaraa jiran tana daawwachaa jirra. Fedhiin teenya guddoon sheekota amma maqaa dhoofne kana hunda osoo arkanne hedduu nu gammachiisa. Isaan dhabnuus gamasitti sheekha keenya Sheekh Maazabuurii fi akkasuma sheekha keenya Sheekh Rijaal magaalaa baddee isaatti ziyaarree yoo rabbiin keenya fedhe inshaallah fuuldura silaawuni deebina waan juun abdii akkasiitiif jajjabeessine gara magaalaa ciroo as dhufne. Sheekh keenya Sheekh Jamaal Siiraa kaleerraa kaafnee dawwalaa turre ka carraa argachuu hin dandeenye tarii wal harkaa teenyaa torra hin jireenya fakkaatti borummoo wal harkuun keenya ni mala arree wal dhabnes jechuu qayyi sheeydar harkannee isaan qofa osoo hin taane sheekonni keenya kan biraalleen hedduudha ka ziyaaruu fedha qabu jechuu qayyi Harargee bahaa qofa osoo hin taane dabalatee Harargee lixaa qofa osoo hin taane bakkoota biraallee fagaannee halaala sheekota keenya bakka jiranitti dubbisuudhaaf fedhiin teenya guddoodha. Alhamdulillah hanga rabbiirraan ulaafise ammaaf ziyaaree jirra sheekonni keenya qaraatii seegaluuf deema waan ta'eef qaraatii eegallee jidduun hoggaa boqonnaa qaban sheekota keenya kasilaa ziyaaruudhaaf fedha qaban kan kutaalee garaagaraa keessa jiran hundumaa kan Harargee lamaan keessa jiran kan irra hafan hundumaa bakka takkatti yerootti deemanii ziyaaruudhaaf fedhiin isaan qaban guddoodha. Nulleen tanarratti isaan deeggarra waliin taane inshaallahu ta'ala bakka ulamoonni keenya itti barsiisaa jiran bakka barakaan ilmiidhaa jirtu bakka barakaan hadiisaa quraanaa jirtu hunda geenye warra hadiisaa fi quraana jala dhukkaawan kalee isa barachuun arra barsiisuudhaan shoora olaanaa taphatan hundumaa sheekni keenya dhaqanii ziyaaruudha fedhiin isaaniiti. Hiriyoota isaaniitis ta'e warra isaanirra gurguddaa tokkollee dhiisuun deeman yoo rabbummaa yeroo laatee fi dandeettii ittiin deemanii bira dhaqan rabbiin kenneef asitti dhaabbachuun deemu malli isaanii itti fufa inshaallah. Nulleen rabbiin akka laaffisuuf du'aa goonaa fi isinilleen akka rabbiin nu laaffisuuf isaaniifillee laaffisu du'aa nuu godhaa isiniin jenna. Ziyaaraan isaan eegalantuu waan bareedduudha. Hariiroo ulamoota keenyaa walii hidhuu bahaa fi dhiyaa walii hidhuu kutaa fi kutaa walii hidhuu godinaa fi godina walii hidhuu waan hedduu nama gammachiisu waan aadeeffatamuu qabu. Ulamoonni keenya walirra yaa'anii wal ziyaaruu wal jabeessanii hariiroo jidduu isaanii jirtu cimsuun barattootallee wal jaalachiifti ulamoota kanallee wal jaalachiifti akka isaan wal duubaa rabbi walii kadhatan taasifti akka hariiroo bareedduun jidduu isaanii jiraatu taasifti akka yaada bareedaa walii qabaatan taasifti. Kanaaf ulamoonni keenya wal nuu ziyaaruu walirra deddeemanii wal nuu dubbisuu wal salaamuu bakka jiranii dhaqanii wallaaluu caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru. Yoo kuma keenya ni gammaddan taate isinis baga gammaddan isiniin jenna. Haalli amma eegalame kun itti fufa waa takkan shakkinaa isiniin jenna ammoo du'aa nu bira dhaabbadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ulamaa'ii warra diin barsiisu hawaasa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan baasu. Ulamaa'ii warra diin barsiisu hawaasa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan baasu. فارون تيسن نفارو مديني اسم فارسو نفيت لبوني خبجانتي خباجو مديني سينسقه حديث القرآن وجين خيري وجعت هواسني أنتيتو ملا تخيساني والسفودي سفاي ربيني
درجاتي والخاس قويتاني ديني دنيا ملكاوي وليني جنة من جنة نفسيني علمائي يا تربي فاي دين إسلام هاي سنين نونغاي إفان كيسن بك هندقاي ولفده ولين سنغاي دينو جتشوف حال سيف مجاي قدرين كيسن رقمان التاي قلني خي يا ربي التاي دعوة قدي جمي ججبادو حواسك بلا راي قادو دهبه غريو توادو يرو أما مدي جبه فادو كهي لفا كهي تتفادو ججبسي وفي ججبادو علمائي والردين برسيسو حواسبي دكان الراباسو جزا خيسا رب ما نباسو وسوءتي قافس بوباتي من خيسا هاتي برهافتي في رافالي وجين بشنانتي جايا هاداف أبا ميهفاتي هنيو سلا هواسا فجاتي هنا واسا إيقاتو تواتي هجي غاريف ربي سفلاتي هندقمين بكسني خاتي داندي تلچتن خرانو غرسيفتن دكانانو بافتن إفا يبسيتن أدوها كابيتي بافتن وجي غاري ربي نسنفاي بكا قدا فودي سنكاي جزان كيسن رب ما نلتاي علماء دالتو نبيوتا إسنين كون بردوغاني غوتا ربي جمسي كان كيساني غوتا بهاديا دوا ربي غوتا جاهل أمة الراكافتا دران قبا دال لفاتا